baga geessan. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa, baga waaqayyo bacaqii gannaa keessaa baasee booqaa birraan isin ga'e isiniin jenna. Egaan bara 2014 bara ciniinsuun jireenyaa ammaatee darbuun ulfaataa ta'e keessa waaqayyo nu gargaaree guyyaa irraa kanaan nu ga'eef galanni haa ta'u jenna. Egaa barri haaraan kun bara milkaa'inaa, bara quufaa, kan gammachuu akkasumas bara waan itti yaaddan isiniif milkaa'u isiniif haa ta'u isiniin jenna. Egaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Egaan guyyaa ayyaanaa akkuma beekamu hundumtuu akka humna isaatti waan qabu mana isaatti guuttatee maatii isaa waliin kan itti kabajudha. Kana hundumaa irrayyuu darbee immoo namni kamuu waan hamaa baay'ee baricha keessa darbuun har'a waan ga'eef waaqayyoon kan itti galateeffatu ta'uu kan inni qabu. Egaa wanti waaqayyoon irraa barbaadu guyyaa kanatti namoota nu bukkeedhaa waan nyaatan hin qabne akkasumas immoo namoota isaan gaafatu kan hin qabne akka nuti gargaarru kan waaqayyoon irraa barbaadu. Kanaaf egaa namoota nu bukkee yaadachuun akka maatiitti isaanii waliin yeroo dabarsinu garaan waaqayyoo baay'ee nutti gammada jechuudha. Kanaaf egaan ergaan keenyas isuma kana akkasiin gootan isin jajjabeessuufidha jechaadha. Dhuguma dubbachuuf immoo waaqayyo yeroo kanatti dhugumaan dargaggootatti fayyadamaa akka jiru wantoonni argisiisan hedduun ni jiru. Fakkeenyaaf naannoo magaalaatti dargaggoonni hojii gaarii hojjetan baay'een akka jiran argaa jirra. Ammallee egaa waaqayyo isaan haa eebbisu jechuu barbaanna. Humna kanallee isaan irratti haa irraanfatu. Egaan waa'ee ayyaanaa mana yoo jennee wanti yeroo hundumaa namni kamiyyuu yaaduu qabu waa'ee mootummaa waaqayyoodha jechaadha. Maaliifi macaafa qulqulluu keessatti waa'ee mootummaa waaqayyoo gaafa dubbatu mootummaan waaqayyoo dhufaatiin ilma namaa akka hattuutti akka ta'e akka diingataa utuu namni tokko itti yaadin akka ta'edha kan inni dubbatu jechaadha. Egaan guyyaan ayyaanaa kun guyyaatti nyaannee quufnu ta'uu danda'a, garuu kun guyyaa tokkodha. Wanti nuun yoomiyyuu dagachuu hin qabne waa'ee mootummaa waaqayyoodha jechuudha. Kunis immoo kan inni ta'uu qabu namoonni Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti hin fudhannellee Yesuus Kiristoositti amananii jireenya bara baraa akka isaan argataniifidha. Maaliif Yesuus Kiristoos gaafa dubbate akkas jedhe bartoota isaatiin, anaan malee karaan dhugaan jireenyi siin jiru. Kanaaf karaa isa ta'e jireenya isa ta'e kan nuti itti hordofnu bara kanallee barri kun bara akkasii akka nuuf ta'ullee jabeessinee hawwina jechaadha. Maaliif namni kamiyyuu mootummaa waaqayyoo keessaa qooda qabaachuutu isarra jira. Maaliif kaayyoon Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufeef inni guddaan dhalli namaa jireenya irraa akka inni qabaatuufdha malee akka inni du'a bara baraa duuf miti jechaadha. Kanaaf dhangala'uun dhiiga Yesuus Kiristoos kun immoo waa'ee keenyaaf ilmaan namootaa hundumaaf hojjeta gatii ta'ee fi gatii kan inni qabaatu immoo hundumtuu yoo itti amanee fayyedha. Kanaaf ergaan keenyallee namoonni amma har'aatti Yesuus Kiristoosiin namaniin jirtan barri kun bara kan keessanidha jechuudha. Bara ittiin waaqayyoon argattan, bara isin itti waaqayyoo wajjin jireenya haaraa jalqabdanidha jechaadha. Kanaaf chaanaaliin keenya gaa maatii keenya warra ta'anis warra ganaa maatii keenya ta'anis isa kan akkasiin gootanii isin jajjabeessina jechaadha. Kaayyoon keenya inni guddaan yeroo hundumaa kan nuti wal yaadachiisuu qabnu isa kanadha jechaadha. Isa kana waaqayyoosi jabeessinurraa barbaada jechaadha. Kanaaf ergaan keenya inni guyyaa har'aa kana fakkaataa baga geessan isiniin jechuudhaaf chaanaaliin keenya har'aas baanee jirra. Baga geessan, ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Maatii keessan wajjin ayyaana gaarii akkasiin dabarsaa jirtan abdii guutuu qabna. Egaan ayyaanni kun barri fuuldura keenya jiru kun bara isin itti milkooftan waaqayyoo isiniif haa godhu isinii jechuu barbaanna. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ayyaana gaarii. Baga geessan. Galatoomii malee galatoomii malee maal siin jenna. Galatoomii malee galatoomii malee.